Niwanate nalagifadu abba kenyatu garaan kiyyatti hanqannaan kiyyanarraa baasee haarreen aggattame si baasa tanaafu hojii xiyyaafita abbaa kiyyaa keessa seenii. Maal jechuu kee? Hiccitii gartee an satanaa duwwaa fidu sana abbaa kiyyaaf beekaa deemisa gaafa dhumni asiimu. Abbaa keessummaa dhufe. Ani hin barbaadu bultii wala raafuu hin barbaadu nuti deema karaa mana keenya ammaa deema amma. Miti yoo nama akka harkan takka siiraatiif baafatu. Abbaatummaa waan hojjettu hunda akka harreetti hojjedhuu naan hin jenne. Kan kun as jira kun achi jira kaan bakka dhiqaa jira kaan achi jira. Hawaan kana jedhamsiteen fitin hayyama Maamiltoota kan mujiruun kannaaf maal rakkoo qabattee ture abbaa. hay gosa xalabatanii mire gosa isaan xalabatan san jaazi ta'uu qabaaban. Hay kunis dalagaadhaa miti maamiltoonni yooniif waan barbaadan hin arganne nurra. Hojii teenya dhabnana. Boqonnaalleen gaa waaqochuulleen fardiidha gaa boqonnaalleen fardiidha tanaaf gaa namni gaa boqonnaa harkachuu qabaa miree maal taate? Alma kayya dhageeffadhu hoo dalagaa ulaalamna. Baay'een hin dalagaa. Akkasii hin jee mee waliin si gorsa dura. Gorsi. Dura qalbii qaawun na dhageeffadhu. Niin dhagaa. Dalagaa akka harree dalage. Nyaata akka harree nyaata. Hayyee. Barumsa akka harree naa baradhu. Hayyee. Dhageesseemi? Akka harreetti. Akka harreetti nyaata akka harreetti. Akkuma harreetti nyaadha. Harreen ba'aa guddoo san qafuutuuf hikki nyaatteeti. Hayyee. Aatis yoo harreen nyaatte waan kana hunda daftee dalagaa jechuudha. Kanaafuu akka harreen hojjetu sana hojjetu. Si jedhami? Akka harreettiin hojii hojjedha. Akka harreetti hojii hojjetu. Hayyee. Akka harreettis qoonqoo nyaata. Hayyee. Akka harreen naa barate. Duuba kana hunda akka harree gisee nyaadhu qallamni dilli kun rakkina gartee keenyarra rakkoon nurra dhuftu yeroo ammaa kana. Kana anaatutu waan masruufaa sin galchu. Hayyee. Awwanni si dhaleef si danda'uuf
Aye, khana single. Atumman akka harre nyaadu, akka harre dhugi, akka harre baradhuti, akka harre tojjadu. Hangasuma na sababa. Walii galle. Khanaafi amma hara biteeti. Yalla ayyoo walii galle. Maaliif lallaatti sirna? Maaliif itti lallaatti? Maaltu siin gahe? Maaltu naan hin geenye miti jibbootu diwaanii nyaatu naan. Akka feetetti tolchaa otuu siin bareedu sulaayi. Anaa sirra bareeda. Anuma dhabdee abbaan. Narra bareedu dhiisi. Cinaa xiyyaarleen bareedu. Amma dubbiin isitti deemi nyaata mana keessa jiru takka nambisin waamuma nyaata ta'e mana keessa jiru guutuutu naa dhiyeessi. Bishaanis naa dhiyeessi. Nyaata guutuu naa dhiyeessi. Akkamitti yaada mana guutuu si gahe? Nyaata mana guutuu keessa jiru naa fidii jallisii dubbiin isi. Maali bareechina akkanatti? Maali? Laakana. Nyaata mana keessa jiru hunda naa fidii siin hin jenne. Duraanuu bara naa fidii siin jettu saniin balleessee bara. Akkamitti walitti namni takka ni mana khajajan wala wanti wala balesriya wala namutu. Namni yana si jiru jiraaba. Waan sinnee na keessa seeri. Maali inji? Maaltu siin dhiyeeti bishaan waan mana keessa jiru guutuu naa fidii siin jee. Qallamni aanarratti abbaan kiyya. Ati kamiin fiddee? Na qusatta waan alatti jiraatti qusatiin asirra qusatta. Hai. Akkam ta'uu deemtiin jeetiin. Waan sinnee na keessa seeni. Barbaannan dhuftee akkaan nyaachuu na hojjetu. Ni manaatti na dhageeffatu abbaa keenyaatu garaan kiyyetti hanqannaa kiyyanarraa baasee haarree naggattame si baasaa kanaafuu hojii biyyaa fi abbaa kiyyaa keessa seenii. Abang qallamni nana akka harreen na nyaatu akka harreetti na adargi na ajjeef. Waan akkana dhaabbattee ragaa gottoo barsiisetti amtii biintaan.
أبو بلا سخي ربي سيأقرقر. Amma maaluma sitti bu'ee soddoma irra du'aa fidame meeratti himamuume maali? Jaalallasee jira moo daldalteetii fuudha geesse? Astaghfirullah barsiisa akkasin jiin. Barsiisa dubbiin akkasii miti ati akkanatti naan hin loleen. Natti maali? Sababa moo? Sababni maali? Sababni dubbii tanaa iccitiin naa harka hin jirtu abbaa kiyya harka jirti deemi abbaa kiyya gaafadhu. Maal jechuu kee? Iccitii gartee aan fatanaa duwwaa fidu tan abbaa kiyya beekaa deemi isa gaafadhu inni yaasiin. Abbaa keetitu duwwaa fidi siin jedhe? Iccitiitu isa harka jira akkasii miti barsiisa. Iccitiitu isa harka jira deemi. Iccitii barumsaatti isa harka jira? Isa harka jira. Iccitiin duwwaa na ficcisiifte tun isa harka jira. Kee naannee amma gaafanna. Ni gaafannaa? Ni gaafannaa. Ayyaa ni gaafannaa. Nuwaas. Nuwaas. As deemee? Maal ta'e muummeen? Aduun ni baraatan isaa mucaan. Akkam ta'e hosi akkam akkamta? Abbaa ati bakka jettaa amma. Akkam naan jeeja? Ni moo? Abbaa gara isa bakka isaa baastee haadha itti keessa. Gara harreen akka ayyaa? Akkas hin jenneeti. Isaa maal hojjetu bara agarte? Yaatee mana guutuu fixa. Akka harra yaatee dhugeetu. Akka harreen nyaatee dhuguu eegale jechuudha? Isaa fi harra addan ba'itu irraan tan. Ahaa. Akkas taanaan eega akka harreetti nyaachuu eegale akka harreetti naa dalaguuf taanaan. Kanaaf qallabni narra. Ati immoo gootee dhiyeessu.
akkas ta'e siin jamalee akka gantee olii sanfaatii siin hin jedhu. Jabaadhe. Nuti hin deebi'u. Akka harree cimtuu ta'eef akka harree cimtuu ta'uuf nin qoodha. Akka harree nyaadhu akka harree nyaadhu filan akka harree jabaadhu nas taate niin fuusaa waa hin malu. Ammaan takaraalee fuusaa. Itti fuudhe akkas taanaan ba'aan guddoon irraa buteewi. Akka harreetti hojjechuu dhiiftu. Akka harreetti na barachuus hin dhiiftu. Kanaaf akka harreetti waan nyaatu argattu kan saddeessu sittiin fudhaa silaa akkam dardartee jirta waa dandeessaa. Akka ajaa'ibaatti dardaruu moo ni gaafatta abba yoo dhugumaan kunsitee galatoon munu nafuu dardartee jirta. abbaa galatoon garuu waan takkaan seenu. Maal afaan dubartumaa beekaati. Ani sinirraa hin gabbaa mee gaafadhuti waan isiin taate naa barame haluma dhuftee arra galuu jechuun hunqaalee guddoodha. Mee rakkuma jirtu naarraa bari booda naaf himtaani. Mee maal jettan? Mucaahe bultii keessatti illee harummaa irraa nafu harumma sana ofu jira. Harummaani Namaa deemuuti. intala tiyya maal masu godhamu jaafu? Inni deemaan. Mee dhaabbadhu yaa intala tiyya akkasii miti jaljalanii amma waan inni jiru ammaan isa gaafa. Boo miti yoo namaa akka harkatti akkasii yaadus baawwatu. Abbaatummaa waan hojjettu hunda akka harreetti hojjedhuu naan hin jenne. Duuba isiin ilmoo namaati. Isiin harreen taane ilma namaati. Reena kanatti koo qabbaneessa kaayaa almaqi.